keessattuyyuu sabla mataa waan nuufin. Ayyeme lol kaaboromiyaa godin walloo keessatti loltoottumsu waloo waboof TDF mootummaa Itoophiyaa gidduu deemu jira. Akkasumas duguugga sanyii xiyyaaraaf lafoon uummata Oromoo walloo irratti mootummaan gabroonfata Itoophiyaa kun geggeessu jira irratti kee jirtan sirraa dhaga'u feena. Ayyeegaa silaa sagalee isa kaan waan ragaa isinii ta'uu fi isinitti mul'atu dhagaamaa jira, aamaa jira. Yeroo ammaa kanallee isinitti illee ilma dhagaamaa. Haa ta'uuti malee mootummaan duruma dhufee darbaa duruma tokko shiree tokko baha inni ammaa kuni ka durirraa adda nuti ta'e hawaasni kaaba Oromiyaa walloo jirru hedduu yoonti qiyaamaa baanan takka kan warri amantiidhaa dubbatu abbaa fi haati fi intalti wallaalanii jedhan san yoo taate malee duguuggaa shaniidha. Taayiraadhaan halkan edaa qofaan abbaa 18 kan edaa halkanirraa amee amma ifa bariyee gara diddanii wayiitti wanni lakkaa jirru haala jiruu fi jireenya dhaagaa mirga ilma namaatii fi waan hawaasummaati fi waan namni namummaadhaaf qabu naasuuf takka malee kan namni bineensa mukaatiif na'u na'uu dhabuudhaan waan kana jeerraa isinii himuun qabu Oromoota. Kaasee jettu kuniin namaatu du'e. Namni du'e namni waan du'iisa namaadhaa kan isaan lafa guuranii gayyaasanii manaa fitan yoo isinii illee lakkaa'ameen dhumu. Kan ammoo humna qilleensarraa gaggarbaa jiranii amma edaa fitan amma na jedhee lakkaa'ee siinimu kun namni qabdi dhabee bineensi waraabessi itti fayyadamaa jira ilma namaadha. Odoo abbaan laalee arguu ilmoo ofiidhaa garbatu abbaan dadhabeetti waraabessi nyaataa jira fuula abbaa duratti. Samma bakkee dhaleellan xiyyaaraa kun itti raawwatan. Aanaa jiilleetu gara magaalaa Sanbateedha jaamti godina Kamisee jalatti argamu. Yeroo hagamii ol rukutan jedhu. Yeroo 16 oli rukutan amma yeroo 20 hin taa'u eegaa bari yaamaa jiru. Mootummaan olaantummaa sab tokkoo habachiisuuf lammiilee isaa akkan itti deddeebi'ee xiyyaara rukutu kammee isan akkamiin ibsitan. Nuti kun egaa duguuggaa shanniitii fi jibbinsa nurraa qabu jibbinsa sila nurraa qabu ka keessoo nu nyaataa ture. Keessoo nu nyaatuu san irratti irra diinni abitti dhufnaan diina saniin taatee wayin ammoo warra inni jibbuun taateeti har'a warruma kaleessa saniin dogongora naqu jedhee yeroo adda addaadhaa yaada adda addaa irratti bobbaasuudhaan namni kun inni dogongora keenuu fi dhabees malumaan manaa fuudhee isaa hidhuu fi jechuudhaan waan irratti bobba'aa tureen ija Oromoodhaa mul'attu hunda irratti waan bobba'aa tureen kanaan dura ija Oromoota nyaataa ture amma dhalaa dhaltiin isaanillee lafarraa haa baddu jechaadha fi kabajni kan dhabamee magaalaa Sanbatee keessatti arama. Magaalaa walakkatti aamaa jira wanni kun qarqaraatu taane gaaran taane. Ayyee magaal Sanbatee kanammoo guyyaa dheengadda galgal waraan bilisummaa Oromootiif TDF illee magaal kan dhuunfattee jedhan waraani kun magaalum kan kee jira. Kun jira waraan magaalicha qabatee isaan magaalaa kana haa qabatanii malee haalli isaan magaalaa kana ittiin qabatan haala hawaasni kunillee naga tokko warra jibbisan warra isaan abbaa fi ilma walaanqisan dhugaa rabbitti dhugaa dubbachuudhaaf nafsi naa du'oota inni maan kiyya qabachuu hin danda'u. Hiriyoota teenya ijoollee biyyannu hedduudha ajjeesanii reenfanii nyaatan ta'uu waraanni abbiyyi duguuggaa shanniidha abbaa dawwatanii haadha dawwatanii guyyaa afur oolee kaleessa kun hojjate kun nurraa buqqisuudhaan fuunee qabrii argachiifne. Nama amma kudha jaadhaaf roota lammii biyya kana waan tokko bobbahee galuu malee waan takkatti hirmaatee hin bienne kan waan jiru waan inni jeenaan jalaa jiru fi uummanni jee ka'ee hojjechuu malee isaaf hojjechuu nama isaaf hojjetu nyaata biyyi baasan irratti kaaba Oromiyaa wal irratti. Tani mootummaan kun sabab loltoota wabootii fi TDF kan akka uummata kan rukutuu jirmoo duriyyuu ammeenum uummata Oromootiif qabuuf taa'ee duguugga sanyummaa xiyyaaran isanirraa geggeessu jira. Miti namni tokko nama lole tokko loluudhaaf wayin ammoo nama lole san yoo deeggartee nama san fakkaattee ati mallattoon nama isa lolutti jiru sun sirraa mul'atte si duguuga ture kun isanii miti jibbinsuma sila nuu qabu jibbinsuma sila ilmaan Amaaraadhaa hidhachiisee nutti gadhiisee ilmaan Walloodhaa ofirraa deebifne kan ilmaan Oromoodhaa bahaar irratti argaman jijjigaadhaa ittiin buqqisiise kan ammee ilmaan Oromoo Karrayyuudhaa Gaalawwee ishiitu wajjin fichisiisaa ture kan ilmaan Oromoodhaa Wallagga keessatti boqqolloo isaaniitiif wadii isaaniidhaa keessaa baasisiisee fichisiisaa ture Walloon sinurratti hojjechiisee nuti ofirraa deebifnaan har'a san ofirraa qolannaan har'a diinni adi dhufee seennan duguuggaa shanniidhaa ishima dur jaaga qabu ishima dur nutti bobbaase san raawwachaa jira malee lolli odoo TDLF fi shanee inni maqaa itti baafatee lolutti jiru kan odoo ta'e
waan TPLF deeggaruutti fi waan shanee deeggaruudha mallattoo yoo sirratti hirkate sijjeessa malee ati afaan Oromoo dubbatteedhaaf mana nama baasee nama rashanu ammaas ammoo garagalee rashanaan oggaa dhabee akka itti manaa gadi yaasee fituu dhabee ofii bira darbee humna qilleensatti nama fituu duguuggaa shanyii kan jaa malee ani kuni deeggarsa TPLF fi shaneetiin jedhu. Ayyaamame akkam kee jiru uummati kun ka yeroo agamitti deddeebi'ame xiyyaara rukutan kun haala akkamii jiram lubbuun namaa hedduun baduun dubbattee jirta akkasuma doolellee jirti mee ammaan tan haala akkamii jiru. Namni of ammeenya fi of jibbu keessa fi ofitti aarinsa keessa nama du'eef yaaduun hafee jira. Dur nama du'eef yaadama ture. Namni nama jiraan eeganii nama du'e eeganii ni dhageessa. Silaa kun amma waan deemaa jiru magaalaa Sanbatee walakkaa buufata ganda fayyaadhaa keessa jira. Amma bakkiittoo nama ni jiru tuni tajaajila gandaadhaa keessa jira. Bakka kana laali magaalaa walakkaa ta'uu isaadhaa si galuu qaba jechaadha. Bakki amma rasaa isinitti dhagaamu kuni ummanni wanni inni keessa jiru gara harkarraa gara afaanittis daddabatee lolli kun waan nurra tureef baankiin efa cufame waan nurraa tureef namni ishii harkaa qabu namni siluma akka jiru jaldeessatti bobba'ee namni gabrummaa keessa jiru bobba'ee nyaatee ishii har'a dalagu warruma dalagee